Akkam bultan nagaa waaqayyo siif haa baay'atu baga guyyaa har'aa si tola garree baga sin arge. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota abbootii amantaa, hundaa ol kabajamaa ummata Wallaggaa, kabajamaa ummata magaalaa Naqamtee, baga guyyaa har'aa geessan, baga waggaa haaraa geessan, baga boqonnaa haaraa itti ceetan, baga injifattan. Uummanni Wallaggaa gootota akka Kumsaa Morodaa, Jootee Tulluu, Abishee Garbaa, Baaruu Tumsaa, goota akka Qees Guddinaa Tumsaa, goota akka Dr. Haayilee Fidaa, gootota hedduu kan horate, gootota hedduu of keessaa kan baase, hundaa ol immoo goota akka Abdiisaa Agaa Itoophiyaa bira darbee addunyaa irratti cunqursaan ummata miidhuun ummata cabsuun ta'uu akka hin dandeenye qabsaa'ee qabsoofsisee adii of duuka hiriirsee goota akkasii kan baastan ummata goota. Iccitiin gootummaa yaada, iccitiin gootummaa jecha. Akkuma macaafni jechi ajjeesaa jechatu kaasaa jedhu, jechatu goota nama godha, yaadatu goota nama godha, yaadatu dabooroo nama godha. Yaadamni injifachuu, yaadamni ce'uu, yaadamni of beekanii of bira darbanii kaan beeksisuu, yaadamni sabboonummaa gootota kana keessa otuun turre, ummata Wallaggaa isaan uume keessa otuun turre, isaan goota ta'anii beekaa ta'anii Oromoo mara qabsoofsisuudhaaf Itoophiyaadhaaf boqonnaa haaraa saaquudhaaf hin qabsaan turan. Iccitii waan hundaa yaada, iccitii waan hundaa jecha. Jechatu ajjeesa, jechatu balleessa. Waggoottan darban uummata Oromoo sirnoota darbaa darbiidhaan nurratti dabareedhaan nurra jiraachaa bahan keessatti kan nu ajjeese, kan nu cabse, kan nu injifate humna miti, yaada, jecha. Kan waggoottan darban ijoollee keenya snaayiperiidhaan fixe yaada. Kan qabeenya keenya saame yaada. Har'as akka injifannu, akka injifannoon uummata Oromoo hanga tokko walitti qabamu kan taasise yaada, jecha. Hawaasni uummanni yaada hin qabne hin ce'u. Hawaasni yaada hin qabne hin injifatu. Hawaasni yaada hin qabne rakkoo isaanii hiikkatu. Akkuma dhaabni keenya yaa'ii Jimma irratti bara darbe gaggeesse irratti yaada haaraa duudhaa Oromummaa giddugaleessa godhate, eenyummaa keenya giddugaleessa godhate, haala Itoophiyaa fi haala addunyaa hubate qopheessinee ummata keenya rakkoo siyaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa qabuttiin hiikna jennee waadaa gal durataa dhaaba keenyatiin yaanni falaasama ida'amuu eenyummaa Oromummaa irraa madde qophaa'ee har'a isiniif dhiyaatee jira. Baga gammaddan. Yaadamni falaasama ida'amuu kun rakkoolee gurguddoo biyya kana xaxanii sakaalanii akka biyyaatti akka nu hin jiraanne, akka sabaatti akka nu hin jiraanne, imaammataaf tarsiimoodhaan dabaalamanii yaadonni cabaa ta'an, yaadonni nu cabsaa turan hundee isaanirraa akka buqqa'aniif, yaadonni kaleessa, ilaalchonni kaleessa nu cabsan cabuun qofti isaan hin ga'u, tatarsaafamanii awwaalamuu qabu sammuu namaa keessaa. Warri har'a abukaatoo federaalizimii of fakkeessuu barbaadan jiru. Jarri kun maqaa federaalizimiitiin daldalan malee abukaatoo federaalizimii ta'uu hin danda'an. Isaan abukaatoo nama ajjeesuu ta'uu danda'u. Isaan abukaatoo nama
abukaatoo nama saamuu, abukaatoo qeensa buqqisuu, abukaatoo dhiira kolaasuu, dhiira gudeeduu ta'uu danda'u malee abukaatoo walqixxummaa, abukaatoo bilisummaa, abukaatoo obbolummaa ta'uu hin danda'an. Maqaa kanaan daldalanii burjaajessanii federaalizimii sobaa keessa nu jiraachisuu barbaadu. Federaalizimiin amma yoonaa maqaadhaaf ture. Yaadamni ida'amu garuu federaalizimii dhugaa ijaaruu barbaada. Federaalizimii dhugaa jechuun federaalizimii afdaneessa, afaan hedduu dubbatu, afaan qiinxee dubbatu, afaan takka dubbatu duntaan afaan baay'ee dubbatu. Yaadamni ida'amu kun isa qabatee dhufe. Afaan hojii biyya kanaa tokko ta'uu qabu. 3, 4, 5 ta'uu qabu. Yeroo gabaabaa keessatti yaadamni ida'amu kun lafa qabsiisa. Itoophiyaa'ummaa isa durii miti. Itoophiyaa'ummaan amantaa saba tokkoo, eenyummaa saba tokkoo, fedhii saba tokkoo jechuu miti. Itoophiyaa'ummaa haaraan Oromummaa jechuudhaanaaf. Oromummaa kiyyatu Itoophiyaa'ummaa ta'a malee, Oromummaa keenyatu Itoophiyaa'ummaa ta'a malee, gaafan Oromoo ta'u kootii adii, gaafan Itoophiyaa ta'u kootii gurraachaan uffadhu miti. Eenyummaan akkasii lafa kanarra hin jiru. Eenyummaa Oromummaa keenya, sabboonummaa Oromummaa keenyatu sabboonummaa Itoophiyaa'ummaa keenya ta'a. Sabboonummaa Oromummaa keessatti qofa hidhamee kan hafu miti. Aadaa giddugaleessaa ta'uu qaba. Eenyummaa giddugaleessaa ta'uu qaba. Ilaalcha giddugaleessaa ta'uu qaba. Yaadamni ida'amuu kana lafa kaa'a. Biyya akkuma sabni ishee hedduu ta'e, aadaa hedduu qabdu, eenyummaa heddummina kanarraa ijaarame akka qabaattu, Itoophiyaa'ummaa hunda kana ibsu akka qabaattu gochuudhaaf kan qophaa'e. Kanaaf sabboonummaan Oromummaa Oromiyaa bira darbee Itoophiyaa guutuutti, isarra darbee gaafa Afrikaatti akka calaqqisuu danda'uuf qophaa'e. Yaadama kana ittiin ceesisnuu qophaa'e. Falaasama kana ittiin ceesisnutu qophaa'e. Sabboonummaan keenya, sabboonummaan Oromummaa kan kaleessa qabsaa'onni Oromootti dhuman, kan itti qabsaa'an, kan hidda guddaa Oromoota walitti hidhee, Oromoota kaayyoo tokkoof hiriirsee akka isaan qabsaa'an kan isaan taasise, ilaalcha kana caalmatti cimsuudhaan, Oromoo caalmatti gurmeessuudhaan, Oromoo caalmatti ijaaruudhaan, Oromoo caalmatti galma tokkoof dhaabuudhaan, kallattii rakkoolee siyaasa dinagdee hawaasummaa qabnu kana karaa itti fufiinsa qabuun, karaa gaafa aangorra teenya qofa dun taane aangorras yoo jiraatamuu baate Oromoon hireesaa karaa duubatti deebi'uu hin dandeenyeen akka ijaarratu isa dandeessisutti ijaaruudhaaf qophaa'e. Mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa kan waliin bulfan, mootummaan naannoo kan mataa keenyaan ittiin of bulchinu akka caalmatti cimu. Dhugaatti akka heerarra taa'e sana mootummaan naannoo bilisa akka ta'u. Dhugaatti akka heerarratti taa'e sana mootummaan federaalaa mootummaa waloo akka ta'u. Akka taasisuuf yaadamni kun qophaa'e. Mootummaan federaalaa aangoo qofa kan amma yoonaa qooddachaa baanu. Isayyuu akka akkashiitti. Mootummaan federaalaa garuu aangoo qofa miti. Siivil sarvaantii qaba, hojjetaa qaba. Waajjirri mootummaa tokko tokko 90% saba tokko. Sun Itoophiyaa keessaa diigamuu qabu. Yaadamni ida'amuu kana fidee dhufe. Mootummaan federaalaa dhugaatti mootummaa Itoophiyaanota fakkaatu, sabaaf sablammii hunda fakkaatu. Caasaansaa afaan inni ittiin hojjetu, humni namaa inni of keessaa qabu kan akka qabatuuf yaadamee kan qophaa'e. Kana gaafa goone qofadha biyya waliin qabaannu kan qabaachuu dandeenya. Maqaadhaanii fi ibsa ejjennoodhaan biyya waliinii qabaachuun hin danda'amu. Biyya waliinii akka qabaannu kan nu taasisu yaada, beekumsa,
yaada sanirratti caasaa hundaa'e, yaada sanirratti imaammataaf tarsiimoo hundaa'e, yaada sanirratti sirna hundaa'etu biyya waliinii qe'ee waliinii akka qabaannu taasisa. Isaafidha yaadamni ida'amu kan qophaa'e. Yaanni inni kaleessaa yaanni ittiin bitamaa ture sun ammaan booda imaammataanis tarsiimoodhaanis kan nu saamaa ture sun qabeenya keenya saamaa eenyummaa keenya saamaa kan ture sun ammaan booda biiroo keenya keessa taa'ee nu gaggeessu. Warri kan barbaadan isaan deemanis yaadicha akka taa'ee nu gaggeessu barbaadu. Kanaaf boo'u. Akka barbaadan boo'u malee yaadichi tatarsaafamee badee jira. Lammaffaa ummata keenya hin gaggeessu. Maaliif akka sila kaase yaadatu waa hunda murteessa. Jechatu waa hunda murteessa. Kanaaf yaada oromummaa keenyarraa burqe, yaada eenyummaa keenyarraa burqe qophaa'ee jira. Yaadni kun yaada dhumataa miti. Oromoon itti gabbifachuu, ummatoonni Itoophiyaa itti gabbifachuu, caalmatti jajjabeessuu, yaada dabalataatti kennu fi ceesisuun hunda keenyarraa, hayyoota keenyarraa, yuboota keenyarraa, hunda keessanirraa eeggamu. Kanaaf muummichi ministeeraa keenya akkuma waggaa tokkoof walakkaatti addunyaan galata guddaa kenneef, akkuma ummanni Oromoo ergamatti kennee eenyummaa Oromummaatiin bahee utuu hin raafamin, yaalee adda addaatiin utuu hin sodaatin, caasaa nu harkan hin turre sanaan utuu hin rifatin, waa hunda gootummaa fi kutannoodhaan hoogganee addunyaan kabajat ture, addunyaan akka Oromootti kabaja horu taasise. Yaada kanas ummata Oromootiif, ummatoota Itoophiyaatiif dhiyeessee jira. Warri kaan waggaa 150 biyya kana keessatti ajjeecha, buqqa'uu, balleessuu, diiguudha kan barsiisan. Oromoon garuu waggaa tokkoof walakkaatti nagaa, jaalala, dhiifama isa bira darbee, of bira darbee addunyaa guutuutti agarsiisee, addunyaan guutuun biyya kana ajjeechadhaan, saamichaan, beelaan beekamaa turte sana nagaadhaan, jaalalaan akka beekamu taasisee jira. Kan warri kaan waggaa 150tti hin raawwanne nuyi waggaa tokkoof walakkaatti raawwannee jirra. Oromoon biyyi kun akka kabajamtu, akka ulfaattu, akka ol kaatu godhaa dhufe. Abdiisaa Agaan kanaaf qabsaa'e. Itoophiyaa keessatti miti Awurooppaa keessatti faashizimii, naazimii kan inni fuuldura dhaabbatee adii of cinaa hiriirsee hoogganee kan inni qabsaa'eef kanaaf. Ganamumarraa kaasee nuyi jibba, waa balleessuu, kaan diiguun kan keenya hin turre, har'as kan keenyaa miti, borus keenyaa miti. Kanaaf addunyaan nu kabaja. Yoo xiqqaate ijoolleen keenya ammaan booda dhalattu hin dandeessu jedhamaan guddattu. Addunyaa irratti tokkoffaa ta'uu akka dandeessu qabatamaatti dhaloonni ishee agarsiisee jira. Yoo xiqqaate gadaantummaan anaaf isin irra jiru kun boru ijoollee keenya irra hin jiraatu. Ijoolleen keenya mataa ol qabattee sammuu bilisaan yaada haaraa, yaadama haaraa akka fiddu ishee dandeessisa. Kanaaf immoo Rabbi nu gargaareera, Waaqni nu gargaareera. Kun hundi kan ta'e Rabbi waan nu gargaareef, Rabbi waan nu faana dhaabbateef, Rabbi dhugaa keenya waan argeef, kun hundi yeroo gabaabaatti ta'e Waaqni isaa ulfaatu, isinis ulfaadhaa, yaada kana gabbisaa, yaada kana qabannee rakkoo siyaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa ittiin cabsuudhaaf, imaammataaf tarsiimoo rakkoo keenya ittiin hiikkannu ittiin bocachuudhaaf itti gargaaramnuun jedha. Rakkoo asifachitti mul'atu hunda hin dandamanna, inuma keessa dabarraa, Rabbi nu gargaaraa, karaa dhugaa, karaa sirrii qabannee haga deemnetti hin ceenaa. Kanarraa wanti duubatti nu deebisu humni tokkoyyuu hin jiraatu. Ulfaadhaa, galatooma.